biyya keessaa fi biyya alaateettanii OMN kan daawwataa jirtan akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota OMN dabaree oduu ijootim. Godina Qeellam Wallaggaa aanaan Filloo fi naannoo isheetti tibbana mootummaan humna waraanaa guddaa bobbaasuu hordofee dararamni uummata nagaa mudataa jiru hammaachuu jiraattota gidduudhaa kanneen OMN dubbise himan. Dilbata darbirraa eegalee waraanni konkolaataa 69 fe'amee kallattii sadiin gara aanaan Fillootti bobbaafame jiraachuun kan ibsan maddi odeeffannoo keenya keessumaa iddoo garjeeda jedhamutti maanguddoota dabalatee namooti nagaa akkanumaan ajjeefamaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Haalli uummanni keessa jiru yaaddessaa ta'uu himuun uummanni Oromoo hawaasa nagaa rakkoo jabarra bu'ee jiru kanaaf sagalee ta'uu akka barbaachisu dhaammataniiti jiru. Oduu biraatiin hooggantootaa fi qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota siyaasaa hidhaa jiraniif sagalee ta'uu kan kaayeffate dulli Tiwiitaraa qophaa'e. Dulli kun dhaadannoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo mara hiikaa jedhuun hidhamtoota siyaasaa 50,000 ol kan manneen hidhaa Itoophiyaatti oggoramanii jiran hatantamaan akka hiikamaniif kan gaafatudha. Mana ofiitti hidhaa dhaabbii irratti kan argaman hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalatee geggeessitoota dhaabichaa biyya keessatti argaman guutuutti jechuun bifa danda'amuun erga hidhatti guuramanii waggaa caaleetii jira. Qaamni aangorra jiru hammamti bana hooggantoota koongirensii federaalistii Oromoo dabalatee namoota galmee Jawaar Mohammad jalatti himanne irratti dhiyaatee hidhaa turan hiikus waa'ee hooggantoota ABO hidhaa jiranii wanti dubbate hin jiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Yilkal Kaffaalaa uummanni Amaaraa humna shororkeessaa qolachuuf qophaa'uu qaba jedhe. Miidiyichi naannicha akka gabaasetti humni shororkeessaa Tigraay kophaa isaa osoo hin taane garee finxaaliyyii baay'ee fi humnoota alaa wajjin hiriireen waraanaa jira jedheeti jira. Humni kun badu malee uummata Amaaraaf yaaddoodhas jedheeti jira. Tibbana mootummaan federaalaa hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu hordofee humnoonni Amaaraa mormii dhageessaati jiru. Kana keessaa tokko kan ta'e pirezidaantii naannoo Amaaraa yoo ta'u, yeroo mootummaan federaalaa mariif qophaa'aa jirra jedhutti mootummaan naannichaa moololaaf qophaa'aa jirra jedhaati jira. Itoophiyaatti ergama addaa gaanfa Afrikaa fi maanguddoo araaraa humnoota Itoophiyaa keessatti wal waraananii Oluseegun Obasanjoo Maqalee deemanii akka deebi'an gabaafame. Adeemsa araaraa Maqalee fi Finfinnee gidduu deddeebi'aa kan jiran Obasanjoon qondaaltota naannichaa qaamaan argatanii dubbisaa turaniiti jiru. Obasanjoon imala isaanii miilanaatiin qondaalota Tigraay waliin marii bu'aa qabeessa gochuu isaanii nan amana jedham dubbii himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa barruu fuula Tiwiitaraa isaanii irratti barreessan. Oluseegun Obasanjoon waraana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti deemaa jirutti xumura gochuuf tattaaffii taasisaa jiraniin mootummaa Ameerikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamolee garaagaraa biraa deeggarsa jabaa qabaachuu isaaniitu himama. Gama biroon xayyaarri Oluseegun Obasanjoo akkuma dachee Tigraay gadi lakkiseen daqiiqaa muraasa keessatti haleellaan diroonii Tigraay keessatti raawwatamuu ibsee jira. Obbo Geetaachoo Raddaa. Waraanni biltsignaa dhumaatii lammiilee biyyattii fi kasaaraa qaqqabsiiseen kan gaafatamu malee kan badhaafamuu qabu miti jedha Command Postiin loltummaa Tigraay. Dhumaatii lammiilee biyyattii kumoota dhibbaa fi kasaaraa loltoota isaarra dhaqqabeen waraanni biltsignaa seeratti dhiyaachuu malee kan badhaafamuu qabu miti jedhan Command Postii loltummaa Tigraayiif dubbii himaa kan ta'an Koloneel Gabree Gabraa Tsaadiqee. Naannoon Amaaraa ammoo gama isaatiin uummanni TPLF balleessuuf qophii ta'uu qaba jedhaati jira. Ibsi naannoo Amaaraa kunis faallaa haala waraanaa fi carraaqqii nageenya buusuu yeroo ammaa karaa biltsignaa federaalaan taasifamaa jiru ta'uun kan mul'atu yoo ta'u, kunis dhibdeen keessoo biltsignaatti uumamee babal'atee itti fufee jiraachuu argisiisaa jira. Oduu xumuraatiin dhaabbanni basaasaa Somaaliyaa hojii eegumsa nageenya buufata xayyaaraa guddicha biyyattii ministeera tikaa biyyattiitti kan ministeera muummee Hasan Roobleen hoogganamutti dabarsee hin kennu jedhe. Wal dhibdeen bulchitoota lamaanii jechuun muummeen ministeera pirezidaantii biyyattii kanaan addunyaan yaaddoo qabdu ibsachuutti jirte. Soomaaliyaan immoo waggaa 20 booda miseensota mana marii bakka bu'aa uummataa filachuuf guyyoota 3 qofti hafeeti jira. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaataa bal'inna isaa oduu keenya idilee keessatti argattu qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuu gama kiyyaan nagaatti.